industirii artii Oromoo fi Itoophiyaa yoomillannu namoota jajjaboo hojii gaarii hojjetanii dabran kan hojiin isaanii arraas dhalootaan faarfamu kan yaadatamuu hedduun akka jiran ni beekamam. Kabajaa mallattoo afaan Oromoo taasifamuudhaan nama ilaalamuudhaan odaa guddaa artii Oromoo maqaa ja'uus laatameefiti jiram. Artistootni Itoophiyaa keessatti argaman kanneen afaan hundaan weeddisan namni jaalataniif kabajan mootiin muuziqaa Oromoo hangaftichi kun eenyu arra qalloo miidiyaan bifa kanaan isin biraan ga'uuf isa yaadachuudhaaf deeman. Warreen maatii keenya taatan sheeriif laayik godhuun nu hordofaa kanneen chaanaala keenyaaf haaraa taatan subscribe godhaan afeerraa teenya. Qalloo miidiyaa namni bara jireenya isaa keessatti hojii jabaa hojjetee saba isaa biratti waan gaarii kaayyatee dabreen umrii isaa guutuu faarfamee jiraatu hedduun jiraatus Dr. Artist Ali Muhammad Birraa garuu hundaa ol bifa adda taheen seenaa akkuma katabee dabreen sirni yaadannoo isaatiis isaan hundarraa adda taasifamee mul'ateeti jiran. namni guyyaa tokkoof bara itti yaadatamu keessatti Dr. Artist Ali Muhammad Birraa waggaa tokkoffaan itti aakhirame magaalaa dhaloota isaa Dirree Dhawaatti sagantaa yaadannoo torbaan tokkoof turuun qabiyyeewwan garagaraa bifa hammateen artistoota Oromoo fi kanneen biroo bahaa dhihaa kaabaa kibbaa dirmachiisee sassaabuudhaan hawaasa bal'aa bifa hirmaachiseen umrii torbaan tokkoof Ali Birraa yaadachuun hojiiwwan isaa faarsuun tolo oltummaa isaa dhaadheessuudhaan leegaasii artist Ali Birraa kaa'e itti fufsiisuudhaaf hojii jabaan hojjetamee dabreeti jira. Aliin kun hundinuu isaaf taasifamu yootti xiqqaate malee kan itti guddatu akka hin taane namoonni achirratti bahanii dubbatan ragaa bahaniiti jiran. Ali Birraan erga aakhirame waggaa tokko guuteeti jira. Waggaa tokkochaa inni nu dhiisee nu biraa deemee kana keessatti isa yaadachuudhaaf hojiileen hedduun hojjetamaniiti jiran. Ali Birraadhaaf bulchiinsi magaalaa Finfinneedhaa siidaa dhaabeefiti jira. Yuunivarsiitiin Jimmaa mana barnoota muuziqaa fi aartii maqaa Ali Muhammad Birraatiin bansiisee hojii jalqabsiiseeti jira. Yuunivarsiitiin Haroomayaa immoo hospitaala Hiwat Faanaa yookaan hospitaala Caffeetti kutaa wal'aansa dhukkuba kaansarii guddicha maqaa Dr. Artist Ali Birraatiin moggaaseeti jira. Yuunivarsiitiin Dirree Dhawaa damee barnoota muuziqaaf aartii jalqabuudhaaf waadaa gale. Akkanumattuu laayibirarii guddaa Ali Birraadhaan moggaaseeti jira. Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu qorannoo garagaraa maqaa Ali Birraatiin moggaase hojii jalqabeeti jira. Ali Birraadhaaf faawundeeshiniin biyya keessaaf biyya alaatti hojiilee isaaf leegaasii isaa itti yaadachiisu jalqabameeti jira. Mana barnootaa duraan osoo lubbuun jiruu Ali Birraan gargaaraa ture keessaa tokko kan ta'e Dirree Dhawaatti argamu ganda gabbataa araddaa ijaannanii dhagaa bu'uuraa kaayuudhaan mana barnooti bifa sadarkaasaa eeggateen ijaaruudhaaf dhagaan bu'uuraa kaayameeti jira. Kun hundinuu erga Ali Birraan aakhirame booda wantoota kaayamaniidha. Duraan dursee waan adda ta'e tokkoon jalqabuu barbaada. Innis adeeroon jaalala bilisummaadha tokkummaa mataa isaatti hogguta akka osoo yaada kiyyan dabarfamne dura bakka jirruus tookaaneetis waan adeeroo represent godhu haa goonuu walaa hammannuules haa gichaa galatoomaa kana nu barsiise waan ta'eef positive energy dhaan haasawaa isaa yoo eegallu nu marsee bakka hundaan akka arginu kanatti waan jiruuf fiil godha nu arga nu dhaga waggaa tokko gahee sabbarres keessi keenya ammallee isa arguu fedha ni yaadata. Kanaaf kana goone galatoomaa
dagaagina industirii muuziqaa Itoophiyaa keessatti artistotaaf ogeeyyiiwwan muuziqaa qooda guddaa bahatanii fi hojii isaaniitiin kabajaaf jaalatamummaa argatan keessaa artist Ali Birraan sadarkaa tokkoffaarratti argama yoonjee dhaadheessuu miti. Dr. Artist Muhammad Musa muuziqaa afaanota Itoophiyaa 5 fi afaanota biyya alaa 2 weeddisuudhaan artistota biyya keenyaa keessaa adda duree ta'uudhaan kaayameeti jira. Ali Birraan sirboota artistota biroo waliin gamtaan hojjete osoon dabalatiin sirboota 267 ummataaf kan dhiheesse yoo ta'u seenaa industirii muuziqaa Oromoo keessatti dhiibbaa guddaa uumuu danda'u irraa kan ka'e kabajaa mallattoo afaan Oromoo taasifamuudhaan nama ilaalamuudhaan odaa guddaa arti Oromoo maqaa ja'uus laatameefiti jira. Artistootni Itoophiyaa keessatti argaman kanneen afaan hundaan weeddisan namni jaalataniif kabajan Ali Birraa akka ta'e dubbatan. Ali Birraan arjaa namaa yoo ta'u artistoota hundarraa wanni adda isa taasisu artistii hojiiwwan kiyya artistootni naboodaan dhufan hundinuu yoo ummanni irraa qeebale haa weeddisan jee ifatti hayyame isa qofa yoonjee kijibaa miti. Namni jabaan industirii muuziqaa Itoophiyaaf Oromoo keessatti yoo mara akka urjiitti hangee halaalaa mul'atu dabbaal mootii gaaraatii ol maqaansaa tuulamee onnee namaa keessa galuu danda'e. Ali Birraan caamsaa 20 bara 1940 akka lakkoofsa Itoophiyaa magaalaa Dirree Dhawaa ganda Qoreetti kan dhalate. Ali Birraan ijoollummaa isaatiin muuziqaa idil addunyaa dhaggeeffachuudhaan kan guddate yoo ta'u keessattuu sirboota afaan Arabaa fi afaan Hindii imalmaanaa nama caqasaa ture akka ta'e ni dubbatamaaf. Ali Birraan sirboota kana manneen barnootaatti hiriyoota isaatii fi manattis ijoollee gandaatiif sirbuudhaan sagalee alalaasaa akka guddate ijoollummaadhaan warri wajji guddate ni himan. Kun ammaas Ali Birraan ijoollummaadhaan hojiin aartii fi muuziqaa keessatti unkuramuu ragaalee agarsiisan keessaa adda dureedha jedhaman. Ali Birraan barumsa sadarkaa tokkoffaa magaalaa Dirree Dhawaatti yoo baratu sadarkaa lammaffaa ammoo magaalaa handhuura Oromiyaadhaa Finfinnee mana barnoota Kaatediraal jedhamutti kan barate akka ta'e ragaan ni agarsiisan. Kana malees United States of America gaafa dhaqe kolleejii Santa Monica jedhamutti muuziqaa barachuudhaan eebbifameeti jira. Artist Ali Birraan bara 1954 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baandii muuziqaa Oromoo jalqabaaf hangafticha afran qallootti hammakame yoo ta'u kaayyoo afaaniif aartii Oromoo addunyaatti beeksisuu fi mul'isuu jalqabuudhaaf hojii takka je'ee bara itti jalqabee ture. Bara san isa dura baandii kana keessa maqaa Aliitiin namni yaamamu lama akka jiru ragaaleen ni agarsiisan. Ali Shabboo fi Ali Tucheen akka jiran kan beekamu yoo ta'u Ali Birraan yoo itti makamu umrii waggaa tokkootiif maqaa Ali Xiqqaa jedhamuun yaamamaa ture. Sanbooda barreessaa hangaftichaaf bu'uureessaan baandii afran qalloo Abubakar Musaa sirba jalqabaa Ali Birraan itti beekamu birraadhaa bari heja'u laateefi innis weeddisin. Sanbooda konnoo waggoota 60 dabran maqaa Ali Birraa jedhamuun amanamummaadhaan ummataaf biyya isaa ogummaa guddaa addunyaa teenyaa aartiidhaan tajaajilee dabreeti jira. Artist Ali Birraan baandii afran qalloo erga bittinnaawee boodaas baandii muuziqaa Oromoo jalqabaa Finfinneetti
hiriyoota isaa sassaabuun bara 1967 baandii aduu birraa jedhamu hundeessuun hojjeteen malees baandii akka orkeestiraa Kibuur Zabanyaa keessatti qacaramuudhaan waggaa 3 tajaajileeti jira. Baandii IBX jedhamuttis makamee waggoota 8f nama hojjechuu danda'e yoo ta'u baandii D Afrikaa keessatti hojii hojjeteen yoo mara yaadatama. Walumaa galatti sirboota waa'ee jaalalaa, siyaasaa, barnoota, hawaasummaa, jaalala biyyaa, qabeenya uumamaa, aadaaf ispoortii dabalatee dhimmoota garaagaraa irratti sirboota 267 ol afaanota 7 kophaa isaa weeddisuuf ummataaf gumaacheeti jira. Ali Birraan gitaaraa, piyaanoo, uhud, meeshaawwan muuziqaa biroo kanneen akka kiiboordii dabalatee taphachuu akka danda'u ni beekama. Ali Birraan konsartii biyyoota addunyaa 40 irratti ardiiwwan 6 irratti dhiyeessuu kan danda'e yoo ta'u seenaa muuziqaa Oromoof Itoophiyaa keessatti sadarkaa kanaan addunyaa guutuu irratti konsartii dhiyeessuu kan danda'e artist Ali Birraa malee namni biraa tokkollee hin jiru. Kunis Ali Birraan wanni hojjeteef jalqaba gaafa gara artiitti makamu afaan Oromoof artii Oromoo addunyaan beeksisuudhaaf kaayyoo qabate dhugoomsuudhaaf murannoon hojjechuu isaatiif kan agarsiisudha. Ali Birraan haadha warra isaa Lilii Maarqos waliin ta'uun dhaabbata tola oolaa Birraa Faawundeeshin jedhamu kan daa'imman barnoota irratti jajjabeessuu fi gargaaru bara 2011 Kaanaadaatti erga hundeessee bara 2012 akka lakkoofsa faranjiitti Itoophiyaa deebi'een booda magaalaa dhaloota isaa Dirree Dhawaattii fi Harargee Lixaa naannoo magaalaa Galamsoo ganda Waaccuu jedhamutti barattoota harka qalleeyyii ta'an gargaaruudhaan hojii jabaa hojjeteeti jira. Barnoota, barnoota, ammas barnoota. Barnoota ukaba, kayoon Oromoota. Barnoota, ammas barnoota. Barnoota ukaba, kayoon Oromoota. Artist Ali Birraan waggoota 75 umriidhaan jiraate keessaa waggoota 60 muuziqaa fi artii hojjechuudhaan tokkummaa ummataa fi biyya walitti dhiheessuudhaan hojiilee gumaacha guddaa taasisuun kan hojjete ta'uusaa beektotaa fi rogeeyyoonni hedduun ragaa bahanii jiran. Kana malees sirboota Ali Birraa weeddise kan baraan hin moofooyne dhaamsi isaanii yeroo mara tajaajiluu danda'u akka ta'e hayyoonni ni dubbatan. Artistootni dargaggoota irraa hanga hangaftootaatti abbaa ogummaa isaanii akka ta'e kan dubbatanii fi ragaa bahaniif Ali Birraan bara jireenya isaa keessatti hojiileen inni hojjeteerraa kan ka'ee fi gumaacha inni taasiseen artistootni osoo inni lubbuun jiru jaalalaaf kabajaa isaaf qaban agarsiisuudhaaf isaaf weeddisuun galataaf kabajaa qabaniif agarsiisaniiti jiran. Isaan keessaa artist Adinaan Muhammad, Mahadii Xiqqaa, Leencoo Abdushakur, Gadaa Hamdee dhuunfaadhaan kan weeddisaniif yoo ta'u sirba gamtaadhaan weeddifameenis isa galateeffachuudhaaf hojjetameeti jira. Guddina muuziqaa Oromoo keessatti gumaacha guddaa inni taasiseerraa kan ka'e artist Ali Birraan yuunivarsiitiilee garagaraa lamarraa dooktireetii kabajaa allama fudhachuu nama danda'e adda duree fi isa qofa yoo jenne kijibuu miti. Kana malees osoo lubbuun jiru Ali Birraan magaalaan dhaloota isaa Dirreen Dhawaa paarkii guddaa maqaa isaatiin moggaasuu fi dandeesseeti jirti.
bulchiinsi magaalaa Adaamaas taanaan daandii guddaa maqaa isaatiin moggaasee yaamsiseeti jira. Kana malees Ali Birraan dhaabbilee biyya keessaaf alaarraa badhaasota gurguddoo 200 ol fudhachuu kan danda'e yoo ta'u adda dureedhaan kanneen tarreeffamanii kaayaman gurguddoon 50 akka jiran ni himama. Mootummaan naannoo Oromiyaa badhaasa niishaanii addaa gumaacha industirii muuziqaa Oromoo keessatti taasiseef nama addaa jechuudhaan badhaasuunsaa ni beekama. Kana malees badhaasa nageenya irreechaa kan jedhamu kan gonfatame yoo ta'u bara 2018 badhaasa Oda Awwaardirraa artistii umrii guutuu jedhamuudhaan adda durummaadhaan badhaafameeti jira. Muuziqaa Oromoo keessatti gumaacha addatti taasisee keessaa bara 1996 akka lakkoofsa faranjittiin artistii jabaa Afrikaa jedhamuudhaan Torontoo Kaanadaatti badhaafame. Adda durummaan eeramam. Badhaasa olmaa Koomishinii Turizimii Oromiyaarraa laatameef malees badhaasa awwaardii Hacaaluu jalqabaarraa badhaasa artistii umrii guutuu jedhamu lamada kennameefiti jira. Artist Ali Birraan matuma galeettuu waggoota 60 artii keessatti dabarsen badhaasota gurguddoo tarreeffamanii kaayaman 50 gonfachuu kan danda'edha. Ali Birraadhaa nama addaati. Namni tokko matuma isaatiif jiraata. Tokko maatii isaatiif jiraata. Akka Ali Birraa immoo ummataaf jiraata. Ali Birraadhaa ummataaf dhalate, ummataaf jiraata. Ummataaf rakkate, ummataaf hidhame, ummataaf wareegame, ummataaf rakkoo hedduu dabarsee garuu kaayyoo itti uumame beekee afaan keenya, aadaa sabaaf sablammoota obboleeyyan keenya ol kaasuudhaaf muratee hojii hojjeteen seenaa hin dulloomne, seenaa hin duune nama hojjete. Osoo inni namni akka isa bahuu baatee har'aan tana aartistoonni har'aa mul'atan warri gurguddoon kun warri beektan warri jaalannu kun hin dhalatan turan. Ali nama addaati. Ali ilma eenyuti? Ilma Dirree Dhawaa, ilma Oromiyaa, ilma sabaaf sablammoota, ilma Itoophiyaadhaa, ilma Afrikaa, ilma addunyaati. Hojii isaatu akkas godhe. Ali gaaddisa odaadha. Odaa namuu jalatti deema. Xiqqaa guddaan Ali jedhee barbaadu. Kan namni hundi jaalatu. Nama akkasiiti. Ali Dawaadha beektu. Namni baay'een hoggaa rakkate aboo muuziqaa aliizmee naa banaa. Xiqqoon hafuura fudhadhaa. Mataan kiyya sirriidhaa miti har'ayi. Mijeeti wanni isaa muuziqaa isaa dhageeffata. Tokko inumaa namoonni tokko fagoodhaa ka'aniiti aboo har'aan tana xiqqoo wanniidha guyyaa kana gammannee fayyaa taanee ooluu qabna. Ali bira dhayina jedhaniitu isa bira oolu. Hoggaa bahanoo gammadan aboo fayyina gamma jedhaniin. Ali kun maali? Ali bilisummaadha. Ali haqa. Ali jaalala. Ali tokkummaadha. Kanaaf Ali jaalatamaadha. Addunyaa kanarratti nama hundan agarree garuu nama beeynu keessaa namni ka Ali nama jaalatu ni jira jee hin amanuun. Nama immoo namni hundi jaalatus akka Ali ni jira jennee hiyyaan. Dirree Dhawaan madda artistootaa akka taatu warra godhan keessaa warra Dirreedhaa qofa osoo hin taane Itoophiyaa addunyaa irratti mul'isan keessaa isa tokko waan ta'eef hangafa keenya, abbaa keenya, obboleessa keenya, fakkeenya keenya jiraataa yeroo hundaati nama hin duune. Kanaaf guyyaa har'aan tana hoggaa Ali yaadannu obboleessa keenya Ali Birraadhaa hoggaa yaadannu kaayyoo isaa waan inni dhaabbateef, waan inni qabsaa'eef, waan inni mul'ise qabannee karaa isaa deemnee nama akka isaa horachuudhaaf waan inni nu dhaalchise san itti fufsiisuudhaaf waan ta'eef sagantaan kun sagantaa guddaadha. Bulchiinsi Dirree Dhawaadhaa
ilma isaa. Kanaaf osoo inni jiru jalqabee waa guddaa godhee jira. Gaafa inni rakkate bira dhaabbatee jira. Geggeessaan isaatis ka addaa akka taate akka biyyaatti geggeeffamee kan ta'uu dandees mootummaa qabaachuu keenyaanii mootummaa ummataaf dhaabbatte mootummaa fi ummanni tokko taane Itoophiyaan guutuun boochee ali geggeessinee geggeessaa kanarratti waan dirreedhaan hojjete hundi keessanuu ni beeytanii waan deebi'ellee mul'ataatii miti waan ajaa'ibaatii har'aan tanaa sagantaa kana qopheessuu keessaniif ani hedduudhaan gammadee jiraadhaa nu dura kabajamoo kantiibaa fi gareen bulchiinsa nu jiraadhaa gaaddisa keenya waan taataniif isiniin boonna jiraa fi kabajuun abbaa fi kabajuun kabajaa fi ol guddisa. Kanaaf kabajaa harkadhaa warri kabajaa abbaa keessanii daawwitii keenya yaadannoo akhira Musaa waggaa tokkoffaadhaatiif jettanii qabbana tana keessa as teessanii as jiraattan rabbi jazaa keessan isinii haa kafalu. Galatooma. Ali Birraan bara dabren kan akhirame yoo ta'u waggaa tokkoffaan inni atti akhirame bara kana sadarkaa addatehen torbaan tokkoof qabiyyeewwan garagaraatiin magaalaa dhaloota isaatti yoo kabajamu artistootni hedduun dhufuudhaan isa dhaadheessuu fi leellisuun leegaasii isaa itti fufsiisuudhaan hojiiwwan jajjaboo inni hojjete faarsuudhaan geggeessaniiti jiran. Mootiin muuziqaa Oromoo bara baraan yaadatamu hojiiwwan jajjaboo dhalootaaf dabru hojjechuudhaan nama yaadatamu ta'uusaa ragaawwan jiran ni agarsiisan. Qalloo miidiyaan seenaa guddaa muuziqaa Oromoo keessatti hojii hojjeteef Ali Birraa torbee kanaaf akkanaan yaadatee jiran. Nu hordofu keessaniif alla magan nageetti. Gammachuun hundee ayyaanaa yaa gammachuu dachaanu tahii kabajaa fi fayyaan wajjini baga dhuftee kottu as jihii baga dhuftee kottu as jihii gammachuun hundee ayyaanaa yaa gammachuu dachaanu tahii kabajaa fayyaan wajjini baga dhuftee kottu as jihii baga dhuftee kottu as jihii ililliin birra daraaree abaaboon birra daraaree gammachuun kani marare jireenya lubbuu jijjiiree ililliin birra daraaree